Akkam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa bakka jirtan hundumaatti Waaqayyoo nagaa isaa isiniif haa kennu jechuu barbaanna. Utuu gara sagantaa keenyaatti hin seenin kadhannaadhaan eegalla. Lafuma jirru hundumaatti mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Waaqarra kan jiraattu yaa Waaqayyoo, galanni siif haa ta'u waan nu goote hundumaatiif. Nagaa nu laattee fayyaa nu kennitee yeroo kana waan nu geesseef si galateeffanna yaa Waaqayyo, galanni siif haa ta'u. Ammas kottu nu wajjin ta'ii sagantaa kanarratti ati yaa Waaqayyo argami. Waan dhageenyu waan barannu hundumaa itti jiraachuudhaaf immoo nu dandeessisi. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa nuuf kadhatami. Ameen. Har'a kan nu walii wajjin ilaallu barsiisa gooftaa keenyaa kan inni yeroo ardii kanarra ture, biyya lafaa kanarra yommuu ture, kan inni baay'isee jabeessee barsiisaa ture keessaa yaada tokko fudhannee ilaalla. Gara sanaatti utuun seenini seenaa macaafa qulqulluu seensaaf kan nu ta'u walii wajjin dubbifanna. Roomee boqonnaa 12 lakkoobsa 21 irraa akkana jedha. Waan gaariidhaan isa hamaa mo'ii malee hamaan sin mo'inii jedha. Waan gaarii hojjechuudhaan, waan qajeelaa hojjechuudhaan, waan Waaqayyo jaallatu hojjechuudhaanii hamaa sitti dhufu yookiis immoo hamaa hammeenya hundumaa mo'i malee hammeenyaan yookiis immoo waan gaarii hin taaneen immoo aminii jedheeti Phaawulos nu gorsa. Kuni hundumti keenya tokkoon keenya kan itti yaaduun nurra jiru akka ta'etti yaadachiisuu barbaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarraa yommuu dhufe tajaajila isaa akkuma galaana Yordaanositti cuuphamee baheen hafuurri qulqulluun guutamuudhaan tajaajila isa dhufeef, kaayyoo isa dhufeef fiixaan baasuudhaaf yookiis immoo hojii isaa jalqabee jedha. Yeroo hojii isaa jalqabe kanatti barsiisaa ture, fayyisaa ture, lallabaa ture, waa'ee dhugaa kanaa hubachiisaa ture. Kana qofaa utuu hin ta'in darasoota yookiis immoo bartoota isaa duuka buutuusaa kan ta'an addaan kan isaan qopheessaa ture. Isaaniinis immoo walitti qabataa akka inni tureeti nutti dubbata. Gaaf tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma yeroo kaanii barsiisa isaa yommuu jalqabee jedhu gara gaaraatti ol bahee jedha macaafni qulqulluun. Maatewos boqonnaa 5 lakkoobsa 1 irraa yoo dhannee dubbifanne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara gaaraatti ol bahee namoota baay'ee isa duukaa bu'aa barsiisa isaa dhaga'uudhaaf isa duukaa deeman kanaa barsiisuudhaaf gara gaaraatti ol bahee jedha. Barsiisi gooftaa keenyaa kun namoota maaliif akkas namoonni baay'een namoonni danuu ta'anii isa duukaa bu'anii isa dhaga'uudhaaf yoo jennee yaadne barsiisi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos adda ture. Isa yeroo sana namoonni Yihuudoonni yookiis immoo Fariisonni yookiis immoo beektuun macaafaa barsiisan irra adda kan ta'e, gurra namaatti kan mi'aawu, fayyinaaf kan isaan waame, ba'aa ciccimaa warri Yihuudootaa isaanirra kaa'anii kan isaanirra salphise, gara dhugaa hundumaatti kan geessu waan ta'eef namoonni baay'een gara isaatti dhiyaachaa turanii. Kana hubannaa. Egaa gara gaaraa irratti ol bahee jedha. Gara gaaraa irratti lallaba gaararraa kan jedhu Maatewos boqonnaa 5, boqonnaa 6, boqonnaa 7 yoo laalle lallaba gaararraa akka inni ta'eeti ilaalla. Lallaba gaararraa kanarratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan baay'eedha kan inni raawwate yookiis immoo hojjete barsiise. Barsiisi gaararraa kun barsiisa gooftaan keenya barsiise yookiis immoo lallaba gooftaan keenya lallabe keessa isa baay'ee dheeraa akka inni ta'e ilaalla. Inni lammaffaan immoo barsiisa gaararraatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni kiristaana ta'e tokko, namni duuka buutuu Kiristoos ta'e tokko amalli isaa maal fakkaachuun akka isarra jiru, akkamittiin jiraachuun akka isarra jiru
jireenya kiristiyaana tokko addaan baasee akka inni barsiisetti hubanna. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kadhannaa barsiiseera, waa'ee haqaa barsiiseera, waa'ee warra dhibamanii gargaaruu, warra dadhaboo gargaaruu, warra hiyyeeyyii ta'an, warra hin qabne waan qabnuuf humna keenyaan ogummaa keenyaan isaaniin akka gargaarru, jireenya maatii, jireenya gaa'elaa, jireenya fayyinaa, waa'ee jaalalaa, waa'ee walitti dhufeenyaa kanaaf kan kana fakkaatan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni barsiisetti hubanna. Hundumaarra kan caalu garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara dhumaatti yommuu laallu namoonni Kiristoosiin duukaa bu'anii, Kiristoosiin warri fudhatanii, warri akka Kiristoositti deddeebi'anii amala Kiristoos qabu sana akka mul'isaniif, adda ta'anii akka mul'ataniif, sababa isaan amala Waaqayyoo qabaniif amalli Waaqayyoo kun immoo isaanirraa akka inni mul'atuu fi barsiisa addaa akka inni barsiise kanatti hubanna iddoo kanatti. Kanaaf adda ta'anii yookiis immoo sababa isaaniitiif, sababa warra buutuu Kiristoos Yesuusiin warra fakkaataniif, sababa isaaniitiif namoonni baay'een gara Waaqayyoo akka dhufaniif amala sana, yaada sana akka qabaannuufiti gooftaan keenya barsiisaa ture. Kana keessa har'a kan nuyi gabaabsinee ilaaluu barbaannu Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 43 ammas 44tti kan jiru walii wajjin ilaallamee nan dubbisame. Akkana jedha. Yesuus Maatiyos 5:43-44 irraa kan akkana jedha. Yesuus fira kee jaalladhu, diina kees jibbi jedhamee akka himame dhageessaniittu jedha. Kuni pirinsipilii yeroo sana turedha. Nama si jaallate jaalladhu, nama si jibbe immoo jibbi kan jedhu kanarratti hundaa'anii namoonni barsiisaa turan akkasittiin akka jiraataa turaniiti dubbata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu jedha, ani garuu kana miti kan isinitti himuu jedha. Ani garuu isittin hima, diinota keessan jaalladhaa, warra isin ari'ataniifis kadhadhaa jedha. Pirinsipilii baay'ee cimaa ta'ee namootaaf baay'ee liqinfamne. Kan hin danda'amne utuu hin ta'in namoonni baay'een kana fudhachuu kan hin barbaanne akka ta'eeti hubanna. Maaliif nama jaallate jaallachuun, nama jibbe jibbuuni salphaadha. Garuu nama jibbe yookiis immoo nama diina namaa ta'e akkamittiin jaallatu kan jedhu gaaffii guddaadha. Namoonni kun immoo mallattoo kiristiyaana tokko akka inni ta'etti dubbata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Akkuma dhageessanii isa sin jaallate jaalladhaa, isa sin jibbe jibbaa jedha. Kana miti kan kommoo jedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Warra sin jaallatan utuu hin ta'ini warra isin jibbanii, warra diinota keessan ta'an yookiis immoo diina ittaniis lakkooftanii isaaniin jaalladhaa, warra isin ari'ataniif immoo kadhadhaa jedha. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaaniif kadhataa akka inni turetti ilaalla. Kana Luqaas keessatti isin argina. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 27 28-35 irratti isin argina. Ndaa'um achi keessa Luqaas keessatti maal jedha? Isin warri na dhageessan kuni jedha. Isin warri na dhageessan kuni warra anarraa bartan, warri narraa dhageessan, dubbiin kun dubbii jabaataa waan ta'eef ani kanan isinitti immoo diinota keessan jaalladhaa kan jedhuti dubbata iddoo kanatti. Egaa iddoo biraattis akkasuma hin argina. Egaa yeroo keenya wajjin deemuudhaaf namni diinota isaa akkamittiin jaallata? Diinota kee jaalladhu jedha. Nama si jaallate utuu hin ta'in diinota kee, nama diina ta'e. Diina jechuun nama si jibbu, nama karaa barbaachisaa ta'e advaanteejii sirratti argachuu barbaadu, karaa barbaachisaa ta'e siin gara booddeetti harkisee ofiisaati dura darbuu kan barbaadu, siin dukkana keessatti dhiisee ofiisaati gara ifaatti bahuu kan barbaadu, namni akkasii diina akka inni ta'etti dubbata. Kanaaf namoota akkasii jaalladhaa jedhama gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Na diinonni keenya eenyu yoo jenne, diinni keenya tokkoffaa hundumti keenya kan akka beennu diinni lubbuu keenyaa kan ta'e
ijoollee waaqayyo balleessuudhaaf waaqarraa kan gadi darbatame seexana akka inni ta'e hundumti keenya hin beekna daabiloosiin akka ta'e garuu immoo daabiloosii yookiis immoo seexanni namatti immoo dhimma bahee isa ofiisaatii waaqarratti lola kaase sana nama gidduutti facaasuudhaan namni obboleessa isaa akka jibbu obboleettiin tokko obboleessa akka jibbitu obboleessi tokko obboleettii tokko akka inni jibbu jibba facaasuudhaan jibbi meeshaa seexanaa akka ta'e gaarii goone akka nu hubannuti ilaala. Kanaaf namoonni diinonni keenya eenyu yoo jenne namoonni waa'ee keenya gaarii hin dubbanne waan qajeelaa kan nutti hin dubbanne waan hamaa kan nutti yaadan hundumtu diina keenya jennee yaadna. Garuu isaan kana jaalladhaa jedha. Diina jettanii lakkaa'inaa akkuma nama warra kaan jaallattanitti ofitti qabaa jaalladhaa waan gaarii isaanii godhaa waan qajeelaa isaanii godhaa jedha macaafni qulqulluun. Maatiyos keessa Maatiyos 5:43 jalqabnee yoo dubbiftanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos baay'ee stireesii godhee dubbata. Luqaas 6 keessa donnee ilaalle kana gooftaan keenya irra deebi'ee akkasuma akka inni dubbateeti ilaalla jechuudha. Kanaaf warri maqaa nu balleessan warri jireenya keenya jibban diinota keenya isaan akkanaa kana jaallanna isaaniif kadhadhaa jedha. Kadhadhaafii jedha. Maaliif beekanii utuu hin ta'in diinatu kana isaanitti dhimma ba'aa jedheeti nutti dubbata. Kanaaf maaliif jaallannaa jennee of gaafachuu qabna. Waa'ee maaliif jaallanna maaliif diinota keenya akka jaallannu waaqayyos nu ajaja maaliifis immoo jaallannaa jedha. Tokkoffaa yommuu nama jaallannu yommuu nama tokko jaallannu garaa keenyarraa yommuu jaallannu yommuu nama sanaaf kadhannu diinummaa seexanni dhaabe yookiis immoo diinummaa seexanni facaase sana balleessinan. Fakkeenyaaf amma warri kompiitara hojjetan hin beektu waan tokko waan hin taane tokko yoo barreeffamee jiraate diliiti jenna hin balleessina akka inni deebi'ee iddoo sanatti hin argamne. Akkuma kana yommuu nama jaallannu akka laaphisiin irsaasii balleessu waan barreeffame sana akka balleessu yommuu nama jaallannu yommuu garaan keenya nama sanaa fi hoo'ee gara nama sanaatti dhiyaannu maaltu ta'a diinummaa isa seexanni facaase sana balleessina jechuudha. Diliitii goona jechuudha. Kana gaarii goone hubachuutu nurra jira. Kana kan nuyi hubannu fakkeenyaaf maal jedha fakkeenya 10:10 jibbi lolaa hin kaasaa jaalalli garuu irra daddarbaa hundinuu deebi'ee akka hin mul'anne godhaa jedha. Hubadhaa diinummaan yookiis immoo jibbi maal fidaa lola fida qabii kaasa ittuu caalaa jibbinsa fida. Jaalalli garuu maal godhaa irra daddarbaa namaa isa namni irra daddarbe isa namni sinitti darbeeti haqa iddoo sana haqa jechuudha. Garaa keessan keessaa haqa jechuudha. Kuni sagalee waaqayyooti kan nutti dubbatu irra daddarbaa hundinuu deebi'ee akka hin mul'anne deebi'ee akka hin yaadadamne godhaa jedha jaalalli. Kanaaf yommuu diinota keenya jaallannu tokkoffaa diinummaa sana haqna balleessina jechuudha. Lammaffaa garaan keenya yommuu namoota jaallatee jedhu gammachuutu dhufa. Jaalalli irra daddarbaa sana waan namni tokko nutti darbe waan namni tokko waa'ee keenya hamaa dubbate irra daddarbaa sanatti deebi'ee akka inni yaadatamne godha hin haqaa jechuudha. Kana gaarii goone hubachuu tokko kuni tuqaanii lammaffaa maaliif jaallanna maaliif diinota keenya akka jaallannu waaqayyo nutti hima. Inni duraa akkuma sirrii dubbadhe diinummaa haquudha. Jaalalli yoo jiraate lafa jaalalli jiru irra daddarbaatu qabbanaa hin bada hin haqama jechuudha. Inni tuqaan lammaffaani diinota keenya yommuu jaallannu nama isa jibbame sanaaf utuu hin ta'in ofii keenyaaf bu'aa buufna jechuudha. Kana gaarii goone jala murree ilaaluutu nurra jira. Yommuu nama jibbinu tokko
nama diina keenya ta'e tokko yommuu jaallannee jennu ofii keenya fayyifne jechuudha. Yommuu nama jibbinu yeroo hundumaa rakkina jira jireenya keenya keessa. Gammachuu hin qabnu. Yommuu nama sana arginu waan hamaa yaadna. Yommuu nama sana arginu karaarraa gorra miilli keenya qajeelee adeemu. Yommuu nama sana agarru iji keenya qajeelee hin ilaalu. Dalgalaala nama sana. Yeroo nama jibbinu wajjin walitti dhufnu waa'ee nama sana waan hamaa akka inni badu yookiin akka inni miidhamu yaanna. Seexanni kana barbaada. Yeroo akkas goonu kana immoo qaama keenya irratti rakkina fidaa jirra baay'ee. Jibbi hammeenyi qaama namaa irratti dhiibbaa akka inni fidutti nu hubachiisa. Kuni saayinsiidhaanis warri saayinsii qoratanis kana bira gahuu hin danda'u. Yommuu jibbinu nama isa jibbame sana utuu hin ta'in ofii keenyaaf akka inni dhimma baasutti nu ilaala. Kanaaf yommuu nama jibbinu qaamni keenya, miirri keenya, ilaalchi keenya psychological, emotional and spiritual aspects kana hundumaatu affected ta'a. Kana hundumaatu miidhama jechuudha. Qaamni keenya miidhama sababa nama sanaatii fi miirri keenya miidhama, jireenyi hafuura keenyaa hin miidhama, akka nuyi Waaqayyo wajjin wal hin argine iji keenya jaama. Kanaaf karaa baay'ee waan nu miidhuu fi ofii keenyaaf jennee namoota warra nu jibban jaallachuun akka barbaachisaa ta'etti nutti dubbata. Yommuu nama jibbinu jibbi hammeenyi jireenya keenya keessa yoo jiraate yeroo hundumaa nu nyaata jechuudha. Isuma gararraa hojii wal qabatee jira. Nama nyaata, keessaatti nama nyaata. Akkuma Salomoon dubbatu fakkeenya keessatti nagaan yoo nagaa qabaanne nagaan lafee namaa akka inni jabeessu yookaan immoo akka inni nu nyaatee nu fixutti nutti dubbata. Kanaaf badiisa nu oolcha jechuudha. Badiisa jalaa ooluudhaaf ofii qaama keenyaanis, hafuura keenyaanis, miira keenyaanis, jireenya jiraannu hundumaatiinis nagaa qabaachuudhaaf, jaalala gammachuu qabaachuudhaaf fi diinota keenya jaallachuun barbaachisaa akka inni ta'etti nu hubachiisa. Jibbii akka abiddaatii jedha. Jibbii nama jibbinu jibbii akka abiddaati. Nama abidda baatee deemu. Abiddi ofii nuus nu gubaa nama sin guba jechuudha. Nama abidda baatee bobaa jala kaa'atee deemu yoo laalle abiddi sun abbaa sana hin gubu sakaan guba jennee yaaduu hin dandeenyu. Kanaaf yommuu jaallannu ofii keenya jaallanna. Yommuu namoota warra kaan jaallannu ofii keenyas jaallanna jechuudha. Jireenya keenyaa fi bu'aa akka inni nu buusutti nu hubachiisa. Tuqaan lammaffaan kana jalatti jibbii Waaqayyo irraa adda nu baasa. Hubattanii nu miidha yommuu jennu tokkoffaa qaama keenya, saayikooloojii keenya, miira keenya hundumaa miidha. Inni lammaffaan Waaqayyo irraa adda nu baasa. Namni Waaqayyo, namni jaallatu, namni waan hin jaallanne, namni jibba facaasu Waaqayyo wajjin tokko ta'uu hin danda'u. Sababni isaa Waaqayyo jaalala. Waaqayyo jaalala erga ta'eetiin immoo jaalala hin qabnu yoo ta'e Waaqayyo irraa adda baane. Yohaannis boqonnaa 4:20 akkana jedha. Namni Waaqayyoon nan jaalladha jedhe obboleessa isaa immoo yoo jibbe inni sobduudha jedha. Obboleessa isaa isa arge kan hin jaallanne Waaqayyoon isa hin argine jaallachuu hin danda'u. Egaa namni Waaqayyoon jaallatu obboleessa isaa immoo akka jaallatuuf abboommi kana isin biraa keenye jedha. Hubadhaa. Kanaaf Waaqayyo irraa adda nama baasa. Diinota keenya yoo jaallanne Waaqayyoon fakkaanna jechuudha. Kana gaarii goone hubbachuutu nurra jira. Inni sadaffaan tuqaan kana jalatti jireenya bara baraa akka nu hin arganne godha. Hubattanii ammam akka inni nu miidhu. Nurratti ofii keenya irratti yoo nama jibbina ta'e yoo hin jaallannu ta'e waan tokkoffaa qaama keenya, jireenya keenya, guutummaa jireenya keenya irratti dhiibbaa qaba. Lammata Waaqayyo irraa adda nu baasa. Sadaffaa immoo haadhuma isaa jireenya bara baraatti akka nu hin galle godha. Maaliif warri sobanii
warri waaqayyoon warri jibbaniif warri sobanii mootummaa waaqayyoon haalan jedha macaafni qulqulluu. Yohaannis dura boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irra yoo dubbifne obboleessa isaa kan jibbu hundinuu nama ajjeesaadha. Namni nama ajjeese abdii jireenya bara baraa hin qabu. Yoo nama jibbine akka nama ajjeesneetti. Nama ajjeesaan immoo mootummaa waaqayyoon galu jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf adda nu baasa jechuudha. Kana gaarii goone maaliif jaallanna? Maaliif macaafni qulqulluun diinota keessan jaalladhaa jedha? Tuqaan kun sadan baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa akkuma amman sila kaasee dubbadhee tokkoffaa diinummaa balleessuudhaa fi qorichi inni duraa inni waan hundumaa danda'u jaallachuudha. Yommuu jaallannu we delete hatred. Jibbaa fi jireenya ammeenya jibbaa sana inni fiduuti haqna jechuudha. Lammaffaa jireenya keenya qaama keenya eenyummaa keenyaaf yaaduu jechuudha immoo namoota warra kaan jaallannu. Sababni isaa tuqaa 3 ilaallee iddoo kanatti kana jalatti tokkoffaa yommuu nama jibbinu qaamni keenya akka inni miidhamu, jireenyi afuura keenya miirri keenya akka inni miidhamu, saayikoloojikaalii akka miidhamnu, jireenyi afuuraa akka miidhamu ilaalleera. Sadaffaa tuqaan sadaffaan kana jalatti waaqayyoorraa akka adda nu baasu ilaallee jechuudha. Maaliif jaallannaa? Sababa kanaaf jaallanna jechuudha. Kuni waaqayyo kan nu ajajeedha. Inni sadaffaan maaliif jaallannaa? Sababni isaa jaalalli lafa jaalalli jiru humna fayyisuutu jira. Isa dhukkubsatee fayyisa. Hubattanii yeroo namni wal jibbee tokko yommuu deebi'ee araaramee nagaa buusu fayyina jira achi keessatti. Deebi'ee namni kun hin fayya walitti. Deebi'ee qaamni isaas sammuun isaas deebi'ee fayya. Redemptive powerii qaba jaalalli. Jaalala keessaa humna fayyisuutu jira. Humna wal ijaaruutu jira. Humna wal jijjiiruutu jira. Humna gara waaqaatti wal fiduutu jira. Kanaaf diinota keessan jaalladhaa jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maartin Luuter maal jedha? Iddoo tokkotti we must discover the power of love. When we do that, we will make of this old world a new world. Na maal jechuudha kuni jaalalli biyya lafaa ishee moofaa kana gara haaromsaatti jijjiirra jedha. Jireenya kana kan inni gaarii godhee nutti dubbatu. Inni tuqaan arfaffaanii maaliif jaallanna kan jedhu sababni isaa abboommii waaqayyooti. Yoona jaallattan abboommii koo eegaa jedhe waaqayyo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma amma dubbifanne ilaalleerra akkuma amma dubbifanne Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 43 44 itti fuftanii yoo dubbifattanii diinota keessan jaalladhaa jedha. Abboommiidha kun. Abboommii waaqayyooti. Kanaaf tuqaan kun arfan hunduma keenyaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef maaliif jaallanna? Maaliif akka jaallannu waaqayyo nu ajaje yoo jenne tuqaan kun arfan baay'ee barbaachisoo akka ta'an. Tokkoffaa diinummaa balleessuu, diinummaa haquu. Lammaffaan immoo ofii keenyaa jennee jireenya keenyaaf jennee namoota warra kaan jaallachuu. Waan isaaniif hoo'ine utuu hin taane waan ofii keenya waan jireenya keenyaaf barbaachisu waan ta'eef. Sadaffaa waaqayyo biraa abboommii isaa waan fudhanneef humna fayyisuus waan qabuufi jaallachuun barbaachisaa akka inni ta'eeti macaafni qulqulluun nu barsiisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis kan nu barsiisa. Kanaaf amantoota dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan hundumaatti macaafni qulqulluun diinota keessan jaalladhaa. Warra isin jaallatanii yoo jaallattan warra isin jibban yoo jibbitan maal gootu? Kana warri kaan iyyuu hin godhu. Warri dubbii waaqayyoon nageenya iyyuu kan hundumaan godhu. Isin adda kan isin godhu warra isin jibban warra diina keessan ta'an isin moo jaallachuudhaani seenaa jijjiiraa ofii keessanii isin fayyitu namoota warra kaanis fayyina taatu kan jedhu nu barsiisa dubbiin keenya kun har'a. Kanaaf sadageenyetti akka jiraannuuf waaqayyo hunduma keenya gargaaru.
waan hundumaarra kan caalu Waaqayyo mootummaa isaa waaqaatiif hunduma keenyaa qopheessu. Ameen. In kadhanna. Si galateeffanna yaa Waaqayyoo eebba keetiin nu geggeessite yeroo kana waan nu geessee fi ammas immoo yaa Waaqayyo Gooftaa isa dhageenye kanatti ati nu jiraachise. Macaafni qulqulluun kan hin jedhu diinota keessan jaalladhaa isaaniifis kadhadhaa jedha. Kiristoosis kan inni godhe kanuma fannoo irra taa'ee yaa Waaqayyo waan godhanuun beekan yaa Abbaa isaaniif dhiisi kan jedhe. Istifaanos dhagaadhaan utuu rukutamuu yaa Abbaa waan godhan hin beekanii ati isaaniif dhiisi kan jedhe. Kun hundumtu yaa Waaqayyo fakkeenya guddaadha nuuf. Warra nu jibban akka jaallannu, warra nu jaallataniifis immoo kadhannee caalaatti akka wal jaallannuuf jaalala dhugaa sana hunduma keenyaaf kennuun jaalala kee haa ta'u. Nagaatti nu geggeessi. Hamma deebinee wal arginutti yaa Waaqayyooti dhaggeeffatoota keenya hordoftoota sagantaa kanaa hundumaa bakka isaan jiranitti eebbisi maqaa Yesuusiin. Ameen.